Wangeelli anaaf misraachoodha. Utoo hin taane akkati wangeela lallabdu yeroo baay'ee naaf wangeela kana jaalli buddeenii godhatanii waamicha erga qabaate booda waamichi kun akka inni gatii isa baasisu beekuutu irra jiraata. Afaan ittiin maal amma dubbataa jirru kanaanii wangeela lallabuudhaaf dubbachuu akka nu dandeenyuu fi gatii guddaa akka isaan itti baasan ni beekama. Namoonni baay'een wangeela kana dawoo godhataniitu waan garaa isaanii hojjetu. Saba kana waan dhukkuba isaatii kana dubbadhuuti akka sabni kun gammadee dammaqee jedhetti immoo kadhata keessa baay'ee hawaasa nagadeetti dhiisi sabni immoo qeeda akka ni galu. Haala hin mijanne keessa dhaabbannee lallabuu dura jiraata. Ashama akkam jirtu harka fuunee jaallatamtoota maatii yuutuubii keenyaa. Dhagaanii faraarri waaqayyoo kan abbaa kan ilma kana fura qulqulluu bakka iddoo jirtan maratti baay'atu. Guyyaa irraa kana keessummaa qabannee isin bira jirra. Yeroo garaagaraa bifa faarfannaa akkasumallee lallaba sagalee waaqayyoo kallattii garaagaraatiin argamaa ture. Inni guyyaa irraa wanta adda isa godhu bifa gaaffiif deebiitiin iddoo kanatti argamnee jirra. Yeroo gaarii isin walii wajjin qabaanne jennee dhiyaanna. Waaqayyo yeroo kana nu kennee guddifnee baay'ee galateeffanna. Amma xumura sagantaa keenyaatti obsaan akkasiin hordoftan abdii guddaa isin irraa qabna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan hundumaa eebbisuu isiniin jenna. Asitti kan argame obboleessa keenyaa hojjetaa wangeelaa Guutamaa Gammachuu jedhama. Guutamaa Gammachuu Guutamaa Gammachuu Galataa jedhama. Bakki itti dhaladhee godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Dirmajii iddoo jedhamudha. Achitti kan dhaladhe. Guutamaan maatii qabaa? Maatii nan qaba. Haadha warraa fuudhee nan qaba. Ijoollee lamaan qaba. Isheen hangafaa mucaa durbaadha. Koomarti Guutamaa jedhamti. Inni lammaffaan dhiira Nagaa Guutamaa jedhama. Baay'ee waaqayyoon baay'ee guddina galateeffannaa baay'ee namatti tola. Guutamaanii hojjetaa wangeelaatii wangeelaa lallabaa. Yeroo garaagaraa sagalee waaqayyoo sirraan ni baranna. Isa kana hojii wal bira qabee ilaalchisee Guutamaa erga gara waamicha kanaatti dhufte amma fittee yookaan immoo waggaa meeqa ta'a jettee yaadda? Waaqayyo si eebbisu erga gara waamicha kanaatti dhufe waggoota muraasa lakkoofsiseera. Keessumattuu waamicha kanatti kanan itti dhufe ijoollummaa makorraa jalqabeeti. Baanii fi haati koo jalqabumarraa kaasanii waldaa keessatti dhalatanii guddatanii miskan galalannee booda waldaa kiristaanaa keessatti dhalannee guddanne ergan dhaladhee guddadhee booda obboloota koo keessaa waamichi kun na qaqqabe. Waamicha kana ergan itti waamame booda kallattii adda addaatiin akka waaqayyo na gargaaree hojii wangeelaa hojjetaan ture. Walumaa galatti tajaajila kana keessa yookaan waamicha hojii wangeelaa kana keessa kan ture waggaa 16 waliin ta'a. Waggaa 16 erga waggaa 16tti wangeelaa kana lallabda. Yaa'u wangeelaa baay'ee kan lallabdu sirraa namoota kan biroorraas dhuga ba'umsi garaagaraa ni jira. Mul'atee teenye argine irraa hirmaanne. Kanaaf bakka itti tajaajila jalqabde yookaan hojii waaqayyoo jalqabde eessatti jalqabde amma eessatti hojjetaa jirta? Akkuma sila dubbachuuf yaale bakki itti hojii wangeelaa jalqabe aanaa Boojii Dirmajii waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus mana jaartee iddoo jedhamuttan hojii wangeelaa hojjetaa ture. Otoo hojii wangeelaa hojjedhu sababa barnootaan kan wal qabate immoo magaalaa Biilaa iddoo jedhamutti galeetan achiis akka waaqayyo na gargaaree hojii wangeelaa barnoota koo barachaaf hojjetaa ture. Ergan sadarkaa barnootaa kutaa kudhan ergan xumuree booda sababoota adda addaatiin barnootaan kan wal qabate akkasumallee tajaajilaa wal qabate gara godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiittan dhufee galee. Ergan magaalaa Gimbiitti dhufee galee booddeellee akkuma nama jedhee waldaa warra wangeelaa maqaan Yesuus qabbannaa iddoo jedhamuttan waggoota dheeraaf achitti hojii wangeelaa hojjetaan ture. Akkuma kanallee waamichi bakka adda addaatti yeroo itti naa godhamu waldoolee kana kan kana fakkaatan keessatti hojii wangeelaan hojjechaa ture. Utuun achi hojjetaa jiruugaa yaadaaf jaalala waaqayyoo ta'ee waldaa isheen amma keessatti hojjetaa jiru waldaa dhuga baatuu Kiristoos magaalaa Gimbii obboloota hafuuraa
akkasuma namoota mul'ata waaqayyoo biraa fuudhaniin wal ta'uudhaan mari'anneetu sadarkaa jalqabaatti chaappelii magaalaa Gimbii jennee bu'uuressuudhaani utuu achirratti tajaajilaa jirru sababoota adda addaatiin hojiin kun akka inni nurkatti hin laafnee fi dhiibbaa keessaas haa ta'u bakkeedhaanis haa ta'u karaa adda addaatiin dhiibbaan dhufu waldaan yookaan sagantaan jalqabne kun akka inni nurkatti hin harcaatiin godhannee fi maal gochuutu nurra jiraata jennee obboloota wajjin mari'annee kadhannee mul'ata waaqayyoo nuu kenne irra dhaabbachuudhaani waldaa kiristaanaa warra wangeelaa dhuga baatu Kiristoos magaalaa Gimbiitti hundeessuudhaani amma yeroo ammaatti achi keessa hojii wangeelaa hojjetaan jira. Kana qofa miti si dabalatee illee hojii wangeelaa kallattii adda addaatiin hojjetaa jirra, barsiisaa jirra, leenjii adda addaa kennaa jirra. Waldaa ani keessatti hojjetaa jiru waldaa dhuga baatu magaalaa Gimbii jedhamti jechuun gabaabamatti. Asumaan hordoftoota keenya waldaa dhuga baatu Kiristoos magaalaa Gimbii keessatti hojjetaa wangeelaa ta'e hojjetaa akka jiru dubbataniiru. Egaa isa kanatti nan deebi'a. Guutama wangeelli siif maalidha? Wangeelli anaaf misraachoodha. Jechuun maali? Wangeelli Yesuus Kiristoos inni gara biyya lafaa dhufe kuni misraachoo qabateetti kan inni dhufe ka'umsuma irraarraa kan yoo ilaalle iyyuu wangeelli kuni oduu gaariidha. Jechuun maali? Namoonni gadda keessa jiran, rakkina keessa jiran, qormaata biyya lafaa keessa jiranii wangeela mootummaa waaqayyoo kana dhaga'anii kan ittiin jajjabaatanii fi akkasumas immoo karaa jiruu jireenya isaanii kan ittiin tolfatan ba'aa biyya lafaa kana keessatti ilmaan namoota irratti mul'atu hundumaa ittiin kan ofirraa dhaban wangeelli anaaf moo'icha oduu gaariidha, misraachoodha. Baay'ee namatti tola. Yeroo baay'ee yeroo dhaabattee wangeelli labdu onnee irraa kaatee utoo hin taane akkati wangeelli labdu yeroo baay'ee narkee dinqisiifadha. Kana wajjin wal bira qabuudhaan kan kaase namoonni baay'een wangeela kanaaf gati baasaniiru. Yeroo baay'ee sagalee barsiisa kee keessattis kana naga'a. Fakkeenyummaa garaagaraa yeroo fudhattee dubbattu. Namoonni baay'ee wangeela kanaaf akka gati baasanii jiran ni argina. Akkasumallee abbootiin irraa lammii jireenya hafuuraatiin irraa dhuunfee baay'een isaanii gatii kaffalanii gatii itti baasanii akka jiran ni beekna. Seenaa macaafa qulqulluu wajjin wal bira qabnes akka kanadha. Namoonni baay'een garuu wangeela kanaaf wangeela kana daandii buddeenii godhatanii adeemu. Inni kun akkam sirriidha jettee yaadda? Daandii buddeenaa godhatanii kan isaan adeeman akkam sirriidha jettee yaadda? Warri kaan wangeela kanaaf gatii itti kaffalanii gatii itti baasanii mormi isaanii xiqqitee wantoota baay'ee ta'anii nu biraan ga'anii warri kaan itti reebanii manidhaa keessa ta'anii wangeela kana gatii itti kaffalanii hojii isaanii gadhiisanii illee dhufanii wangeela kana nu biraan ga'an namoota baay'eetu jira. Yeroo ammaa kana keessa garuu isa kanarraan xiqqoo adda kan ta'e namoonni jireenya wangeela kanaa karaa adeemsa abbootii keenya irraa xiqqoo waan maqii fakkaatan isa kana akkamitti ilaalta? Waaqayyo si eebbisu gaaffii baay'ee bareedaa fi gaaffii yerootti kanatti na gaafatte akkuma sila jedhe isa jalqabaan inni tokko wangeela lallabuudhaa fi waamicha qabaachuutu isarra jiraata. Waamicha erga qabaate booda waamichi kun akka inni gatii isa baasisu beekuutu isarra jiraata. Sababni isaa qootamayyuu kaastee abbootii amantii hedduutu gatii itti kaffalaa ture. Akkaataa salphaatti miti wangeelli kun kan inni nu bira ga'e fakkeenyaatiif gabaabumatti yookaas waa'ee seenaa Oneesimoos Nasiifaa yoo kaafne akkaataa isaan itti wangeela kana nu biraan ga'anii itti beela'anii, itti reebamanii, itti hidhamanii wantoota sammuu namatti ulfaatu baay'ee keessa darbaniiti kan isaan wangeela nu biraan ga'anii keessumattuu afaan ittiin maal amma dubbataa jirru kanaanii wangeela lallabuudhaaf dubbachuu akka nu dandeenyuu fi gatii guddaa akka isaan itti baasan ni beekama. Kana qofa miti macaafa qulqulluu keenya gubbaa irratti illee kan caafame namoonni waa'ee macaafa kanaati waa'ee dhugaa dubbii sagalee waaqayyootiif gatii kana baasaa turan ni jiru. Fakkeenyaaf sanyii akka Yohaannis fa'aa yoo ilaallu aarsaa gurguddaa akka isaan kaffalaa turanii itti reebamaa akka turanii itti hidhamaa akka turanii namoota hedduu kaasuu hin dandeenye. Egaa namni tokko egaa waamicha isaa erga beekee booda wangeelli mootummaa waaqayyoo inni natti kenname kuni
akkamittiin galmaan guutuun irra jiraata isa jedhu akeeka isaa beekuutis irra jiraata. Erga sana beekee booda tarii wangeelli nuyi lallabnu kuni hojii afuraa hojjennu keessatti rakkinni adda addaa nutti dhufuu hin danda'a, lolli nutti dhufuu hin danda'a. Akkuma Phaawulos immoo dubbate eenyutu jaalala Yesuus Kiristoositti gargar na baasa, beelamoo, qullaamoo, daaruudhamoo, hidhamuudhamoo maaltu gargar na baasa jedhee akkuma inni dubbate sana wangeela kan lallabnu haala mijataa keessa dhaabbannee utuu hin ta'in haala hin mijanne keessa dhaabbannee lallabuutu nurra jiraata. Kunis yoo maal ta'edha? Yoo waamicha keenya beeknedha. Waa'ee waamicha keenyaa nuu galeera yoo ta'eef jechuudha. Haala mijataa hin nu wangeela lallabuudhaaf haala hin mijanne keessa dhaabbannee wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma kanallee inni nuyi lallabnu kun gatii akka inni nu baasisu beekuun barbaachisaadha. Gaaffii ati amma gara jalqabaatti na gaafatte namoonni baay'een wangeela kana lallabuu keessatti buddeen godhatanii adeemaa jiru wanti jette dhugaa lafarra jirudha. Keessattuu bara amma keessa jiraannu kana keessatti namoonni baay'een dhugaa macaafa qulqulluu keessatti caafamee jiru isaanii galee otoo hin taane ittiin jireenya isa biyya lafaa kana fooyyeffachuudhaaf, ittiin beekamtii qabaachuudhaaf, ittiin jireenya masaarraa kana jiraachuudhaaf wangeela kan lallaban ni jiru. Buddeen godhatan gaafa jennu isa jalqabaa wangeelli kun jireenya akka inni ta'e beekuutu nurra jiraata. Jireenya akka inni qabu beekuutu nurra jiraata. Nuyi dhugaatti wangeela mootummaa Waaqayyoo kana qabannee itti hojjenna yoo ta'e wanti nuyi lafa kanarratti barbaadnu hundumtuu akka nuu kennamu macaafni qulqulluun nutti himu. Kanaafi bara kana dhuguma akkuma ni argaa jirru loota adda addaa keessatti sin argina, iddoo hedduutti sin argina. Namoonni baay'een wangeela kana buddeen godhatanii daldala godhatanii ittiin kan adeemaa hojjetaa jiran. Yeroo baay'ee hin dubbanne illeedha. Atiillee hin kaastaan illee nan kaasaa iddoo adda addaatti hin kaasna. Namoonni baay'een wangeela kana dawoo godhataniitu waan garaa isaanii hojjetu. Isa sababa godhataniitu wantoota hin barbaachifne maqaa Waaqayyoo ittiin balleessu, maqaa waldaa kiristaanaa akkasumallee maqaa galgaa'ota warra dhugaadhaan hojjetanii fi waamichi sirriin kan isaan qaqqabee kan ittiin maqaa balleessan ni jiru. Wangeelli kun garuu kan ittiin daldallu utuu hin taane, kan ittiin buddeena nyaannu utuu hin ta'in wangeelli kun jireenya akka inni ta'e beekuutu nurra jiraata. Kanaaf iddoo baay'eetti inni kun hin mul'ata. Namoonni buddeenaaf jedhanii wantoota kan akka isaan godhan argaa jirra, mul'ataa jira, iddoo adda addaatti argamaa jira waan ta'eef inni kun anaaf sirrii miti jedhan amanaa. Akka hojjetaa tokkotti wangeelli jireenya malee buddeenaaf jennee lallabna miti. Yookaan immoo ittiin zinnaa beekamtii argachuudhaaf jennee miti. Tarii namoonni miidiyaa kana dhaggeeffataa ilaalaa jiranii isa kanallee beekuutu isaanirra jiraata. Namoota kan biroodhaaf illee isa kana biraan gootu isaanirra jiraata. Maaliif jennaan wangeelli eenyumaaf iyyuu jireenya akka inni ta'e itti dubbachuu. Tarii namoonni naannoo isaan jiraatan haa ta'u, waldaa isaan keessa hojjetan haa ta'u, keessa tajaajilanii haa ta'u, namoonni wangeela kana buddeen godhatan yookaan immoo ittiin jiraachuudhaaf jedhanii lallaban wantoota kana fakkaatan godhan yoo jiraatan karaa isaan irra deebi'uutu isaan irra jiraata. Gabaabumatti garuu wangeela kan lallabu buddeenaaf miti jechuuf jedheera. Ayyee kabajamtoota keenyaa dubbichi cimaa akkasii nagaatti jirtanii shakkiin qabnu asuma gamanaanii nama guddaadha dubbii guddaadha kan dhaga'amu wantoota jajjabaa ta'an obboleessi keenya kaasee fakkeenya garaagaraa nu himaa jira. Gaaffii kan biraan si gaafadhu wangeela waggaa 16 atama waggaa waamicha kanaatti waamamee naan jette kanatti wangeelli kun ati wangeela kanaaf gatii ani baaseera jettu qabda yookaas immoo mudannoo waamicha kana keessatti qabdu. Gaafa hojii wangeelaa kan hojjettu mudannoo cimaa yookaan mudannoo guddaadha jettu wanta kana waamicha kana keessatti mudate kun inni irraanfatamu hin dagatamu saba kanatti carraa kana argadee dubbachuu qaba kan jettu jireenya kee keessatti wanta si mudate of keessaa qabda. Siyaasa gooftaan dhugaa dubbachuuf taanaan wangeela kanaa fi gatii baaftee qabda kan itti jettee dhagaafattee fi dhugaa dubbachuuf taanaan wangeela kanaaf gatiin baasee hin jiru. Maaliif jennaan akkuma asirra dubbanne wangeelli kun akka nu bira gahuudhaaf karaa kan nu ta'antu jiru. Nun immoo qophaa'ama isaatti dhufne waamicha nu qaqqabe. Waamicha nu qaqqabe kana keessa dhaabbanne immoo hojii wangeelaa hojjechaa turre. Kan biraan bara nuyi keessa jirru agasii ayyatamni wangeelaa hin mul'atu. Lallabinii akkasiin godhin kan jiru badaa hin mul'atu. Kanaaf
gatii akkasiin itti baasee wanta jedhee dubbadhu hin qabu sukan. Garuu immoo wangeela lallabuu barsiisuu keessatti mudannoo baay'ee nan qaba. Mudannoo nan qabu maanni akkuma amma kaasnee bara nuyi keessa jiru maal fakkaata? Namoonni gaafati macaafa qulqulluu lallabdu barsiiftu maal dhaga'uu barbaadu? Wanti isaan sirraa eegan maayinii isa jirurraa kaanee yoo sitti muudha yaade akkuma Phaawulos Ximootewositti dubbatu namoonni guyyaa isa gara dhumaatti barsiisota waan gurra isaaniitti tolu dubbatan walitti qabatu jedha. Kana jechuun maali? Macaafa qulqulluu kana gaafa lallabnu yookaan gaafa barsiifnu keessaaf illee barsiifna miti. Isa jalqabaa waan hafuurri qulqulluun keessa keenya kaa'ee fi waan iddoo fi yeroo sanatti barbaachifnu lallabna barsiifna illeedha. Garuu yeroo baay'ee waan ati hafuura qulqulluu biraa fudhattee hafuurri qulqulluun akkati macaafaan qabdee gorsituuf ergaa sitti fiduu danda'a. Barsiiftuuf ergaa adda addaa sitti fiduu danda'a. Garuu isa hafuura qulqulluu biraa fudhattee fakkeenyaaf waa'ee qalbii jijjiirannaa ta'uu danda'a, waa'ee guyyaa bara dhumaa ta'uu danda'a, waa'ee jireenya qulqullummaa ta'uu danda'a. Wantoota kanaaf kana fakkaatan yeroo waldaa kiristaanaa keessatti ta'u namoota maqaa yeroo barsiiftu namoonni akkas wantoota akkasii kana fudhachuudhaaf fedhii qaban. Yeroo kun ta'ee jedhu wanti namoonni barsiisatti barsiiftuu ergaatti dabarsitu macaafa qulqulluu sanarraa fuutee wantoonni namoonni booddeedhaan duuba isaatti wantoonni dubbatanii amilee si buusu. Nan yaadadha al tokko yoon kanallee kaasuudhaa baadhee obboleessa tokkotu waa'ee jireenya qulqullummaan barsiisa waldaa keessatti eenyumadha. Namni amane tokko yookaan kiristaanni tokko akkamitti jiraachuu qaba jedheetanii waa'ee jireenya qulqullummaan barsiisan ture. Barsiisa sana erga barsiisee raawwadhee booda obboleessa tokkotu bakkeetti na argeetu barsiisiti sila barsiiftee barsiisa yeroo miti naan jedha. Maaliif jedhee tan gaafadhe? Nuuni dhaloota kakuu haaraadha. Dhaloota kakuu haaraa waan ta'aniif barsiisan akkasiin barbaachisanii waa'een cubbuu, waa'een qalbii jijjiirannaa wantoota akkasiin barbaachisanii. Yoo wantoota akkasii qabattee adeemta yoo ta'e gabaan kee gadi bu'aa. Kanaafuu waanuma dhaloota kana gammachiisu dubbadhuu wadeetu natti hima. Dhugaa dubbachuun namni suni nama joongiidha hojjetudha akkuma nama tajaajiludha jechuu barbaadeetanii. Egaa wantoota akkasii gaafa ilaaltu akka mudannootti ilaalaan waan caafamee jiru tokko akkasitti barsiisinii, lallabinii, irraa hir'isii itti dabali jechuun mudannoo guddaadhaanaaf. Maaliif jennaan macaafa qulqulluu irratti isa caafame kana itti dabaluus hin dandeenye, irraa hir'isuus hin dandeenye. Kana qofaan miti yerootti wantoota yerootiin kan wal qabatan macaafa qulqulluu kanarraa barsiiftuu ergaa jajjabaa gaafati dubbattu miira namootaan irraallee wantoota adda addaa hin dubbista. Mudannoon karaa kana dhufu yeroo baay'ee namoonni kallattiidhaanii wantoota akkasii barbaachisaa miti jedhanii qeeqa adda addaa kennan ni jiru. Garuu nuuni dhugaa macaafa qulqulluu kana keessa jiru nu galeera taanaani namni nu jajees dhiises waan qabannee jiru sana itti fufnee ittiin hojjechuun akka nurra jiraatu osoo ergaa godhe barbachuudha kanan barbaadu. Mudannoon kanaaf kan kana fakkaatan baay'eetu ni jira. Kan qofallee miti konfereensii adda addaa warratti waamamtee dhattee kan ofii kootii sun na mudatee beeka. Mata duree tokkoon barsiisa waldaa tokkotti jimaataa kaasee haga gaafa sanbataatti barsiisuudhaaf ajandaa qopheesseetiin dhaqee jimaata barsiisee qidaamee guyyaa guutuu barsiisee sanbata guddaa kanamaa jaarsi waldaa tokko dhufee barsiisa kee kana jijjiirii naan jedhe. Maaliif jedheen gaafadhe. Maaliif jedheen gaafadhe hin ture. Bakka amma waan nama mootiveet godhu dubbadhu jedheetu natti dubbata ture. Kan nama ajaa'ibu ani ergaa fuudheen dhaqe. Ergaan ani fuudhee dhaqe suni waan macaafa qulqulluu irratti caafamedha nan barreesse. Ergaa sana amma sanbata galgalaatti iyyuu fixuun ture. Dhumarratti ani ergaa kana jijjiiruu jedheetan itti hime. Maaliif hin jijjiirtu jennaani tokko ani tajaajila hojii hafuuraa keessatti namarraa qajeelfama fudhadhee hojjedheen beekuun jedhe. Abbaa hojii kanaa isa ta'ee fi abbaa waamicha kanaa isa ta'e isa dhaggeeffadheen wanta inni godhi jedhe qofaadha kanan godhu. Ani immoo barsiisa kana dhaga'een dhufee namoonni bakkeedhaa koomentii kennaa jiru barsiisi kun baay'ee barsiisa barbaachisaa jedhanii namoota hedduutu na dubbisa iddoo sagantaa sanaatti jechuudha. Itti nuucimsi waldaa kana keessatti barsiisa akkasii kennamee iyyuu hin beeku.
iyyinee magaalaa jedhanii naa kaasu turan. Boodarraa nama sanaatiin yaadaan wal dhiibutu dhufe yoon barsiifta ta'e ani walitti bu'uu keenya naan jedha. Dhumarratti waan tokko ittiin jedhe. Barsiisa kana kan itti dhufee barsiisuun barbaadu taanaan aannan kana kunoo kanaan hin jedhe. Xalaama kanaan hattaa nan galaan jedhe. Garuu waan harka jiru kana fixee garuu immoo dirqama kootii jedhee kan itti dubbadha. Bakka ammatii sanbata kana waanuma saba ililchiisuu gammachiisu dubbadhu jedhee gaafa naa kaasu ani yaada isaatti walii galuun nabee takka tureetu dhufee na gaafate namichi. Akka yaaddeenaan ani mata duree koo jijjiiruu hin qabu. Garuu afur qulqulluu waan tokko natti himeera. Barsiisuma kanaanii waan kana booda namoonni baay'een akka hidhaa isaaniitti hiikaman immoo natti himeera. Kana qofallee miti barsiisan jimaatas qidaames barsiisaa tureeni namoonni baay'een akka jijjiiramaa jiran ani argeera. Afur qulqulluun na keessa jiru kanatti ba'a. Kan biraan namoonni natti dubbataa jiru. Mootumtii naannoo kana jiranii barsiisa akkasii arginee hin beeknu jechaa jiru jedheetan itti dubbadhe. Gaafa didee jedhu egaa daqiiqaa 20 qofa barsiisinaan jedhe. Daqiiqaa 20 qofa barsiisiiti. Isa booda immoo abaluun ka'ee waan isatti fakkaate abolu jedhee turatti dubbate. Kanaaf mudannoo guddaadha. Maaliif jennaan jireenya hojii afuuraa keessatti qajeelfama namni sii kenneen hojjetta miti. Qajeelfama afur qulqulluu sitti dubbatuun hojjetta malee. Sababni isaa afur qulqulluu yeroo barbaadu ni fata. Yeroo barbaadu gorsa. Yeroo barbaadu eekkama. Yeroo barbaadu jajjabeessa. Yoo yaada namaa dhaggeeffatta ta'e garuu sana keessaa ala baata jechuudha. Abbaan hojii sanaa eenyu akka ta'e hin dagatta. Wantoota akkasaan kanaaf kana fakkaatan iddoo baay'eetti na mudateera. Kana caalaalleessa kana dubbadhu. Baay'ee namatti tola. Waan tokko na yaadachiiste dubbiin kee anillee maqaa waldaa tokko kaasuun barbaadu. Tarii abbaan sun yoo hin hordofa miidiyaa kana ta'e arguu danda'a. Yeroo sana hojjetaa wangeelaati. Waldaa sana keessatti gahee guddaa qaba. Sagantaa foos piroogiraamii yookaan sagantaa fayyinaa waldaa sana keessatti sagantaa guddaatu jira guyyaa facaasaa. Sagantaa na kenneetu tiksiidhaa fi mata duree wajjin naa fide dhufe kana lallabinaan jedhee sagantaan kan kennameef anaadha. Sagantaa manaa baasee tiksii kana lallabii mata durees kana lallabinaan jedhee na kennee dhufe na yaadadha yeroo sana. Kutaa macaafa qulqulluu waa'ee dubartittii ishee waggaa 12 dhiigi ishee dhangala'ee sana laasa kana lallabii mata dureen wajjin baasee naa fideetu bakka saba kana waan dhukkuba isaatii kana dudubbadhuuti akka sabni kun gammadee dammaqee jedhetti immoo kadhata keessa baay'ee ho'aa sana gaditti dhiisi sabni immoo qeedee akka inni gaditti naan jedhe yeroo sana gurbaa kan harkaati hin jenne toleetti hin jedhee harkaa fuudhin isteejitti ba'e isteejitti gaafa mogoru wangeelii Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irra sadii kaasee barsiise eenyutti dhalatte ture. Maaltiin jechuun barbaade akkuma amma dubbatte kana geggeessitoonni baay'een hojii geggeessummaa isaanii sirriitti adda baasanii hin barre. Macaafni qulqulluun tiksee dhugaadhaaf tiksee sabitan jedha. Adda baasanii hin barre. Sababni isaas immoo baay'een isaanii hojiin sun itti waamama isaanii kan hin taane waan hojjetan namanii walloonni tokko tokko seera godhaniitu namoota qabeenya qaban namoota taayitaa qaban gara hojii geggeessummaatti fidu. Isaan kun immoo gufannaa waldaa kiristaanaa keessatti gaafa fidanii waan hojjetan waan hin beeknee fi yaada waaqayyoollee sirriitti beekuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf dubbiin kee dubbii kanallee na yaadachiiseera baay'ee kan namatti toludha. Asuma dhaggeeffattoota keenya kanarraa waan guddaa tokko akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Sababni isaa waaqayyo baroota kana keessa tajaajiltoota baay'ee kaaseera. Waldaa kiristaanaaf waaqayyo namoota hedduu kaaseera. Garuu namoonni wangeela dhugaa lallabanis jiru. Namoonni wangeela kana itti fakkeessaa fi itti harkisaa fi gara buddeenitti jijjiiranii kan lallabanis jiru. Isaan kun hundumtiyyuu sababa maaliif kan jedhamu gaaffii yookaan gaaffiif deebii obboleessa keenya jiru qabannee jirru kana yeroo keenya eeggannee yeroo keenya labaayessu akka rakkootaa kan biraa yeroo kan biraatti qabannee nuna isa kana akkasiin adda baaftanii wantani barbaannee kan jirudha. Fakkeenyaatiif namoonni kun gatii utuu hin kaffaliin yaaduma namaa eeguudhaaf kan lallaban kan kadhatan jiru. Isaan sun namoota baay'ee kan nuyi beeknu waamichi isaanii sirriidha. Jalqaba waaqayyo sirriimatti isaan dibee garuu warri namoonni isaan dogoggorsu akkas akkasii jiraachuudhaan kan ka'e karaa waaqayyoo irraa jallatanii yaada nama sanaa duukaa bu'u jechuudha.
Warri fakkeenyaaf akka kana keessa turanii dubbiin dhugaan tokko isaanii galu garuu sagaleen dhugaan tokko isaanii galee garuu maal gochaa jiru didaniitu dhaabbatanii yaadicha akka isaan hin fudhanne yaadicha akka isaan tole hin jenne godhu inni kun dogoggora gurguddaa adda addaa hambiseera yookaan immoo wantoonni misteekii ta'an baay'een isaanii akka hafu godheera jechuudha. Kanaaf gabaabumatti namoota akka kana geggeessitoonni hubannaa hin qabne dogoggorsanii fi dhaamsa gabaabaa akkamii dhaamuu qabda. Fakkeenyaaf warri sagalee waaqayyoo dhugaatti gale hin jedhaniitu didanii dhugicha qabatanii dhugicha sana biraan ga'u. Warri kaan garuu hubannaa bal'aan qaban yoo ta'e geggeessaa waldaatii hojjetanii yaada namichaa duukaa bu'aniitu isa waaqayyoo barbaadu sanarraatii hafanii waaqayyoo isaan qomata. Kanaafuu asuma namoota hojii waaqayyoo hojjetan tajaajiltoota hojii waaqayyoo hojjetan kan lallaban kanaanii galfataa fi ergamni waaqayyoo harka kan jiru kanaan dhaamsa akkamii isaanii dhaamta. Gooftaan si haa eebbisu. Akkuma tamma jette geggeessitoota isa jalqabaa dhaamsa qaba. Geggeessitoota waldaa kiristaanaa jechuu kooti. Yeroo baay'ee iddoo adda addaatti argina geggeessitooti waldaa kiristaanaa waldoota tokko tokko keessatti mul'ata. Waldaan tokko tokko qabeenya namaa ilaaltee yeroo isheetti gara hojiitti nama fiduu ni jira. Akkasumas sadarkaa taayitaa adda addaa ilaalan yeroo itti gara hojii waldaa kiristaanaatti nama fidanii mul'ata. Wantoonni kun immoo hojii hafuuraa balleessa. Namni waldaa kiristaanaa geggeessu tokko isa jalqabaa nama hafuuraa ta'utu isarra jiraata. Nama dhoksaa macaafa qulqulluu gadi fageenyaan beeku ta'utu isarra jiraata. Nama waa'ee hojii hafuuraa beeku ta'utu isarra jiraata. Yoo sana hin beekne ta'e garuu namicha isa hojii wangeelaa hojjetu yookaan namicha isa hojii hafuuraa hojjetu hin danqa. Namni waa'ee hafuuraa isaa hin galle jechuudha. Kanaafuu waldaan kiristaanaa isa jalqabaa maal gochuu qabdi? Yeroo gara hojii waldaa kiristaanaatti nama fiddu namni sun nama hafuuraati moo nama hafuuraa miti isa jedhu ilaaluu qabdi, beekuu qabdi jechuudha. Yoo isa kana goote waldaan kiristaanaa cimuu danda'a, hojjetoonni achi keessa jiranis cimuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waldaan kiristaanaa isa kanarratti hojjechuu qabdi. Akkuma kana namoota waamicha qaban, namoota hojii wangeelaa hojjetan kanaaf dhaamsi ani qabu inni jalqabaa dhugaaf jiraachuudha. Inni jalqabaa. Tarii gaafa dhugaadhaaf jiraannu namni bita keenya mirga keenya dhibuu hin danda'a. Dhugaan garuu ofiisaa of danda'ee dhaabata, of danda'eeti kan inni jiraatu. Kan biraan sababa dhugaaf jiraannuuf jennee miidhaan adda addaa rakkoon adda addaa nu mudachuu hin danda'a. Sana hundumaa ilaallee dhugaan keessa jiru gatuun nurra hin jiraatu. Wangeela mootummaa waaqayyoo isa caafame kana dhugaatti lallabu. Hojii hafuuraa ergaa dubbannu waan hafuura qulqulluun gara keenya fidu isa sirriisaa dubbachuu. Hundaa ol immoo waan hafuura qulqulluun nutti dubbatu isa sirriisaa himuudha. Gaafan jedhu inni akkuma waaqayyo Ermiyaasiin aboo sii kenneera jedhee aboon sii kenne diiguudha, ijaaruudha, buqqisuudha, galagalchuudha akkuma ittiin jedhe sana namoonni hojii hafuuraa hojjetanii aboon harka jira. Diiguu, ijaaruu, buqqisuu, galagalchuudhaaf aboota harka jira. Kanaaf immoo ija jallaan hojjechuudha. Lafanni dhaabe nutti akkaataan itti dhaabachuu danda'u dhugaa nama barsiisu. Lafanni dubbadhu jedhee namatti dubbatu sakaraarra hin jirre kan karaatti deebi'u waan sirrii ta'e itti dubbachuu barbaachisaadha. Dhugaa qabannee adeemutu nurra jiraata. Yoo dhugaa qabannee adeemnee dhugaan kun yeroo itti nu mul'isutu jira. Keessattuu barri kuni baratti dhugaan badee sobni iddoo qabatee jirudha. Yeroo akkasii keessa immoo namoonni hojii hafuuraa akka keenya hojjetan itti cimuutu irra jiraatu. Ija jabinaan dubbii waaqayyoo lallabuuf dubbachuutu isaan irra jiraata. Isa kana qabatanii adeemuutu isaan irra jiraata jedha. Jaallatamtootaa fi dhaggeeffattoota maatii chaanalii yuutuubii keenyaa asumaan gaaffii keenya yeroo keenya baay'ee deema waan jiruuf gaggabaabsuutti dhufna. Waan guddaa tokko akkasiin dhaga'utti jirtan abdii guddaa isin irraa qabna. Kanarraas waan guddaa akkasiin baratan abdii guddaa qabna. Walumaa gala namoonni waamicha gooftaan isinii godhee waamicha qabdanii laphee waaqayyoon dhaga'uu fi jireenya waaqayyoon dhaga'u qofa qabaattanii hojii waaqayyootti xiyyeeffannoon akkasiin hojjettan dhaamsa isinii darbaa jirudha. Obboleessa keenya wajjin yeroo gaarii qabannee jirra. Asumaan kutaa kamiraa yeroo kamiraa qabannee akka isinitti deebinu isin hubachiisna. Har'aaf sagantaa keenya kan qabnu asuma irratti xumurra.
tarii dhaamsa gabaabaa yookaas immoo yaada gabaabaa obboleessa keenya irraa dhageenyeetu sagantaa keenya gara xumuruutti finna. Namootas yuutuubii chaanaalii keenya hordofuu ilaaluutti jiranii fi dhaamsa gabaabaa akkamii qabdu? Dhaamsa ni qabu. Akkuma sila jedhe waldaanii ani keessatti hojjetaa jiru waldaa dhuga baatuu Kiristoos magaalaa Gimbii jedhama. Waldaan kun hundeeffamni ishee dhiyoodha. Reefuu waggaa sadiidha. Garuu hojii afuraa bal'aa hojjetaa jirti. Keessattuu macaafa qulqulluu barsiisuu, leenjii adda addaa kennuu, dhaloonni akka isaan baramanii jiraatanii fi dhugaa qabatteetti kan isheen adeemaa jirtu. Kanaafuu magaalaa Gimbii keessas kan jirtan, biyyoota adda addaarra kan jirtan isa jalqabaa namoonni waldaa kana bukkee dhaabadhaa jechuun barbaada. Beekumsaan haa ta'u, qabeenyaan haa ta'u, yaadaan haa ta'u, dhaabadhaan isin jechuu barbaada bukkee dhaabadhaan jedha. Kan lammaffaa keessumatti warri magaalaa kana keessa jiranii waldaan kun hojii afuraa bal'aa hojjetaa waan jirtuuf, hojii bal'aa qabattee waan jirtuuf keessumattuu waggoota sammatti seenne kana karoora bal'aa waan qabduu fi namoonni magaalaa kana keessa jiran dhufanii wajjin miseensa ta'anii hojii hongeelaa wajjin hojjechuu kan barbaadaniif waamichan godha. Dhufanii wajjin hojii hongeelaa hojjechuu kan barbaadan hundumaaf. Sababni isaa hojiin hojjennu hojii afuuraati. Kanaafuu namni kamiyyuu toora miidiyaa kanaa dhaggeeffataa hordofaa kan jiru waamicha kana dhaga'ee dhufee wajjin miseensa ta'ee hojii hongeelaa wajjin hojjetu kana waamicha dabarsa. Waaqayyo baay'ee si eebbisuu si jechaa yeroo gaarii turtii si wajjin dabarsinee fi waaqayyo baay'ee guddifee galateeffannaa. Asumaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya waldaan dhuga baatuu Kiristoos magaalaa Gimbii keessa jiru sagantaa idilee sanbata guddaa ganama sa'aatii 2 walakkaadhaa hanga sa'aatii 5 walakkaatti sanbata guddaa waaree booda sa'aatii 8 hanga sa'aatii 12tti yeroo waaqeffannaa yeroo sagalee waaqayyoo bal'aa qabna. Akkasuma facaasaa yookaas guyyaa lammeessoo isa jedhamu ganama somaaf sagadaan sa'aatii 1 irraa jalqabee hanga sa'aatii 5 walakkaatti sa'aatii booddee sa'aatii 8 jalqabee hanga sa'aatii 12tti yeroo waaqeffannaa bal'aa qabna. Biyya keenyaaf yeroo kadhatamu dhukkubsattootaaf rakkina adda addaa namoota qabaniif yeroo itti kadhatamudha. Akkasuma namoonni hojii afuuraa hojjetan, hojjettoonni wangeelaa, tajaajiltoonni, waaqeffachiistonni hojiiwwan adda addaa kan hojjetan dirree kanarratti argamanii hojii waaqayyoo ni hojjetu. Guyyoota jedhame kanatti argamtanii namoonni dhibee fi rakkina adda addaa qabdan waliin waaqayyoon akka waaqessinu isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan akkuma obboleessi keenya amma dubbate yeroo itti hojii bal'aa qabannee jirrudha. Hojii kana wajjin hojjechuu kan barbaadan asumaan balballi keenya banaadha isiniin jenna. Waaqayyo gooftaan bara keessaniif jireenya keessan haa eebbisu. Viidiyoo waraabuudhaan tajaajila kana deeggaraa kan jiru obboleessa keenya Saamu'eel waaqayyo baay'ee jireenya kee eebbisu. Akkasuma nama kabajaa gaaffiif deebii wajjin taasisaa kan jiru hojjetaa wangeelaa Guutamaa Gammachuu waaqayyo bara jireenya kee eebbisu. Sagantaa keenya kan guyyaa irraa asumaan xumurra barri keessan eebbifamaa haa ta'u. Shaaloom. Jesus come, we come behind, God do. Say, stay behind, but